Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanelii kiyyaa. Guyyaarraa kan ammoo weebsaayitii baay'ee gaarii ta'e tokko kompiitara keenya irratti sooftiweerii ittiin daawunloodii godhachuuf nu gargaaruun isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na wajjin hin bu'a. Egaa akkuma beekamu appilikeeshinoonni baay'een isaanii bilisaa hin argamanii kiraakii ta'uu qabu yookaan immoo bitamuu qabu. Bituuf immoo maallaqa nu gaafata. Kana gochuuf tarii kireedit kaardii fa'aa hin qabnu ta'a. Kanaafuu kiraakii kana akkamitti akka buufannu waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba kompiitara keenya irraa gara Chrome browser deemnee bakka search baarii kanatti www.getintopis.com jennee search goona. Kanatti aansuun erga interfeesiin kun dhufee booda appilikeeshinii barbaannu sooftiweerii barbaannu bakka kanatti search goonee barreessina. Fakkeenyaaf amma Office taabiin barbaada jennu Office taabiin Microsoft Word irratti yookaan PowerPoint irratti akka interneetii sanaa mallattoo pilaassaayinii sana kan nuuf fidu jechuudha. Wordii cinaa bitaan mirgaa wal bira qabnee itti fayyadamuuf nu gargaara. Egaa search goonee kun latest version isa akka jajjaarraa update hin argadhe sana gadi kiliikan godha. Bakka kana dhufeen faayidaa isaa ilaaluu dandeessu. Bakka kana dhuftanii faayidaa Office taabiin kun qabu gaduma siqxanii immoo saayiziin isaa meeqa akka ta'e sooftiweeriin kun akkasumas immoo raamii kompiitara keessanii yookaan immoo kunoo bakka kanatti odeeffannoo sooftiweerii kanaan ilaaltu 64 BT moo 32 BT barbaada jettanii cheeggootu sana gochuu gara kompiitara keessanii deemtanii this PC irratti right click gootu sana booda property jala seentu as dhuftanii bakka kanatti mirkaneeffattu amma asii for raamiidha gara jalaa kana immoo BT ishee 64 dha waan ta'eef kan erga mirkaneeffatanii booda bakka isa sana wajjin compatible waan ta'eef homaa rakkinni uumamuun hojjetaa jechuudha. Erga kana mirkaneeffannee kaansil jennee keessaa baana. Gara duraan itti deebi'uun kunoo gaduma harkifnee sooftiweerii keenya bakka kana daawunloodii goona. Inni jalqabaa kun otoo dogoggorriin uumamiin akkaataa kamiin akka sooftiweerii kana booda install godhuu nu barsiisa waan ta'eef viidiyoo kana onlaayinis ilaallaa. Yoo barbaanne immoo daawunloodii goona kunoo akka kanatti daawunloodii godhee offlaayinii ilaaluu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Ammas duubatti deebinee sooftiweerii keenya buufannaa kunoo daawunloodii jenneerra. Eegalee jira hanga xumurutti obsaan eegganna. Kunoo xumuree jira oppiin jenna. Sana booda kana koppii goonee gara deeskitooppiitti fudhanna akka nuuf salphatuuf koppii sana booda gara deeskitooppii doonii peesti goona. Ekstiraakti gochuuf raarii nu barbaachisa. Raarii immoo bakka kana dhuftanii firii raar jettanii seerchi gootu isinii buusaa jechuudha. Kana booda install gootu warri raarii hin qabne ani waan hin qabuuf nan barbaachisu. Ekstiraaktii gochuun dura interneet irraa balleessuu qabdu. Inni balleessin jira. Antiivaayiresii keessanis irraa cufuu qabdu. Anis kunoo cufaan jira antiivaayiresii koo. Sa'aatii tokkoof. Raayit kilik goonee ekstiraaktii goonaa jechuudha. Okay, paaswoordiin 123 dha. Kunoo bakka kanatti fixee jira. Ni banna erga bannee booda run as administrative jenna. I accept next jennee kun otoo launch otoo hin godhin aappii buusne sana sooftiweerii buusne sana otoo hin baniin kunoo bakka kana dhufnee kiraakii isaa fudhannu format raappii erga goona select goona akkuma asirraa argaa jirru kana koppii sooftiweericha banna open yaa bakka kanatti about jala galleeti kun homtuu galmaa hin jiru amma register genna maqaa waan isinitti tole barreessitu an tola isaan jedha pesti goona okay thank you jechaa jira kun galmooftanii jirtanii pirimeemii kiraak gootanii jirtan jechaa jira galatoomee nanitis okay inni keessaa baana kana booda yaa okay ofiisii keenya bira deemne haa ilaalloo gamma Microsoft Office bannee irraa kuni faayila keessan isa jalqabaa yoo ta'e kabiraa akka interneetii barbaadan kunoo fuuldura isaatti kabiraa bantu. Yoo barbaadan sadaffaas banuu dandeessu. Arfaffaallee banuu dandeessu. Istaayilii waan kanaas seeting keessa galtanii kunoo jijjiirachuu ni dandeessu gara olii kana. Kunoo akka kanatti. Amma istaayil kanas lakkoofsa foontii isaa jijjiiruu dandeessu. Saayizii isaa jechuudha. Istaayilii sadii natti tola. Sadii irraan kaawwadhaa jechuudha. Lama sadii baay'eetu jira achi keessaa sadii irraan kaawwadhani. Isin waan barbaadan irra kaawwattu. Sana booda bakka taa'umsa kanaa filattuu barbaadan billoo jettu yoo barbaadan left jechuu dandeessu kun akka kana yoo barbaadan immoo raayitis jechuu dandeessu yoo barbaadan immoo abbaafis jechuu dandeessu ani abbaafiin filadha kakootti kun abbaafii dhufinaa galeera
Dabalataanis weebsaayitoonni kanneen akka fileworks.com yookiin immoo fileapple.com warreen jedhaman ni jiru. Haa ta'u malee isaan laayisensii nuuf hin kennanii. Ani isa weebsaayitii baay'ee gaarii ta'een isin barsiise. Kanatti aansuudhaan barnoota keenya har'aa barumsa guddaa akka argattan abdii guddaa waan qabuuf yuutuubii koo Top File YouTube subscribe naaf godhaa. Akkasumas hiriyoota keessan barnoota akkasii argachuu barbaadan bira akka ga'uuf share gochuun hin dagatinaa. Dhumarratti laayikii fi koomentiinis akka hin dagatamne waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Hanga barnoota biraa wal agarrutti nagaan naaf tura.